Bolana darba jede apapa tawara burafate bolana darba jede tawara burafate ganna darba jede apapa bajaki burafate barabara tanise ni kalmo malakise barabara marmare apapa takalma prana bare takalma prana bare Harka fuunee daawwattoota keenya attam jirtu nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtan hundumatti isiniif haa ta'u egaan Abbitoo Kabbadaa Geersaatiif guddaa isa galateeffannaa. Amma kunoo biyya kanatti gara horii galchaa jenna gara biyyaatti biyya Ameerikaa kana keessa akkasii biyya Awurooppaatii immoo sa'aatii kamirra akka inni ta'e hin beeku. Dr. Baaroo Qannoo dheeressaanii toorarraa qaba haala Oromiyaa ammaa kanaa fi wantoota gadi fageenya qaban tokko immoo ilaallee waan hubannoodhaaf taatu marii daqiiqaa muraasaa waliin taasisuudhaaf inni toorarratti qabadhee dhiyaadhe daawwattoota keenya hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjiniin ta'aa jecha amma yeroon itti Dr. Baaroo afeeru ta'a. Dr. Baaroo baga tole jettee nagaadhaan ammas utuu nan dhufin gara miidiyaa Oromootti dhufte. Ayyee bobbee kanatis baay'ee galatoomii galanni kee bilisummaa ta'uun jedha ODM irratti ammas deebistee naaf affeeruu kee fi ulfaadhu. Egaan Dooktar akkuma beektu Oromiyaan yeroo ammaa kana keessa waraanatu irratti labsamee jira jechuun hin danda'ama. Waan waraanaa situ beeka, situ keessa ture, situ ogummaa itti qaba. Addumaan yeroo ammaa kana keessatti qaroowwan Oromoo suuraa muraasa si argisiise. Dargaggoota reef barattee hin quufne biyyatti reef baratanii gara qe'eetti kan galanii namoota hojjetoota mootummaa qaqqaroo ijoollee dargaggoota namoota akkasii kana yeroo isaanitti galaafachaa jiran yeroo Oromiyaa keessatti duuta akkasii garmalee babal'ataa jirudha kan nuti argaa jiru. Isarraa kan hafe immoo dabalataan immoo amma yoo fudhatte ilaalte kaleessa dheengadda kana meeshaa gurguddaan meeshaan taankeen mootummaan gara Wallaggaa gara lixa Oromiyaatti gadi fe'aa gara kutaalee biroottis akkasumatti gadi fe'a. Mootummaan lammii isaa yookiin lammii ofiin bulcha jedhu kana waraanuudhaaf akka waraana waan baandaan biyya biraatiitti dhufe tokkotti namootuma qeesaa keessa jiru nama afaan isaa dubbatu waraanuudhaaf meeshaa miliyoonni hedduu doolaara miliyoona hedduun biyya alaatii bitamee galu meeshaa waraanaa kana uummatatti gadi bobbaasaa jira. Haala kanaati akka hayyuu Oromoo tokkotti akka quuqamaa Oromootti attamiin ilaalta Dooktar? Ayyee ammasii galatoomin jedha. Dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa bobbee kana haalli biyya keenya keessatti ta'aa jiru. Oromoon yeroo har'aa kana duguggaa sanyii hamaa keessatti galee jira. Kan qindaa'ee fi kan qophaa'e keessatti galee jira. Haala duguggaa sanyii hamaa qindaa'eef qophaa'e keessa galee jira. Duguggaan sanyii kun immoo kan itti adeemu ajjeesuu qofaa miti. Suuraa tan manatti argisiiste qofaa miti kan inni itti adeemaa jiru. Fayyaatti maraachuudhaan, beelaan, dheebuudhaan, dhukkubaan, duguggaa sanyii bifa adda addaan ta'etu saba keenya irratti adeemaa jira. Duguggaa sanyii kana immoo kan baay'ee hammeessu namoota afaan Oromoo haasa'an ijoollee abbaa gadaa ofiin jedhuunitti gaggeeffamee qindaa'ee gaggeeffamaa jira. Kanarratti waa lama sii kennee gaaffii kee xumuruu barbaada. Bara Naazii, bara Hitler duguggaa sanyii ilmaan Jiwish irratti gaggeesse murder medicine jedhanii yeroo typhus jedhanii namoota Jiwishii mataarraa haadanii mooraa keessa gashanii qaama dhiqadhaa typhusii dhukkuba typhusii dhufaa jedhanii achirraan galeen asirraan hin deebitu jedhanii keessa gashanii akka itti dhala namaa fixaa turan. Yeroo har'aa kanas ilmaan Oromoo irratti badhaadhina jedhanii duguggaa sanyii bifa adda addaadhaan afaaniin badhaadhina keessaan summiidha, keessaan rasaasa, keessaan beela, keessaan dhukkuba, keessaan egeree ijoollee fixaa jiru. Tokko kun lammaffaa. Meeshaalee barannee kan ta'an modern technology kan jedhan kana itti abuse itti yookaan garmalee saba keenya irratti fakkeenyaaf fakkii tokkoon sii kenna. Qawween ilmaan Oromoo irraa funaanamu
qawween ilmaan Oromoo irraa funaanamu jedhanii warri kaan garuu warri naannoo Amaaraa jiran, warri naannoo Affaar jiran, warri naannoo Tigraay jiran akka hidhatan gochisiisaa jiru. Mee asirratti ilaallu obbo Beekan. Yoo dhuguma kan nama ajjeesu qawweetu ka'ee nama ajjeesa miti. Namatu qawwee sanaan gargaaramee nama ajjeesa. Silaati qawween kan harkaa funaanamuu qabu Oromoo ganda isaa keessa taa'u hin turre silaa. Oromoo mana isaa keessa jiru hin turre. Qawween kan harkaa funaanamuu qabu warra nafxanyoota ganda Oromoo dhufee ilmaan Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinnee keessaa qotee bulaa keenya buqqisan irraa funaanamuu qaba. Ilmaan Oromoo Harar keessatti dhaqanii nama keenya fixaa jiran qalaa jiran irraa funaanamuu qaba. Ilmaan Oromoo ilmaan nafxanyaa warra Harar keessatti nama fixaa jiran isaan irraa funaanamuu qaba silaati. Ilmaan nafxanyaa daangaa meeqa bishaan meeqa ce'anii dhufanii Nagallee Booranaa Gujii keessatti nama fixaa jiran irraa funaanamuu qaba. Ilmaan nafxanyaa Wallaggaa keessatti afaan Oromoo dubbachaa qawwee hidhatanii fixaa jiran isaan irraa funaanamuu qaba. Kanaaf walumaa galatti karaa tokko afaan gaarii badhaadhina jecha summii nama keenyatti facaasaa fixaa jiran. Karaa biraa immoo isa nama ajjeesaa jiran, nama fixaa jiran kan harkaa funaanamuun qabu dhiisanii saba mana isaa jiraatu keessaa funaananiitu harkaa fuudhanii halbeen illee mana keessatti dafnetti fixaa jiru. Kanaaf walumaa galatti gaaffii keessi deebisuuf haalli keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Duguggaan sanyii kun bifa qindaa'een ijaarame nurratti gaggeessaa jira. Keessatti immoo ilma ijoollee abbaa gadaa ofiin jedhanii nurratti gaggeeffamaa jiran siin jedha. Erga waa'ee ijoollee abbaa gadaa yookiin ilmaan abbaa gadaa jettee waa tokkotu gara sammuuna dhufe beektaa? Tokko maaliif Oromoo dhumti kun sirna kana, impaayeruma kana erga saba isaatu, saba afaan isaa dubbatutu, ilma isaatu yookaan nama kan waraana hoogganu erga ilma isaati ta'e, erga nama afaan Oromiyaa keessaa biqilee erga ta'e. Maaliif Oromoon kun, sabni Oromoo kun tokkoffaa maaliif sirni kun Oromoodhaaf hin mijanne? Lammata immoo maaliif Oromoo dhumti sirna kana akka isaa mijatutti impaayerichuma sanaa Oromoodhaaf akka ta'utti maaliif cafaqee gaggeessuu hin dandeenye? Erga saba guddaadha ta'e, erga uummata bal'aadha ta'e, sirni kuniif Oromoon kun maaliif wal dhiite dooktar? Maaliif Oromoon kun humnoomee keessaa ba'ee ajjeechaa irratti ta'u kana injifatee moo'ee saba isa kaanuu akkuma bobaa jala kaa'atee nyaachisaa, sooromsaa, gamoo jaarsisaa jiru kana maaliif akka kanatti olaantummaadhaan qe'ee abbaa isaa irratti, biyya abbaa isaa irratti Oromoon du'a tokko malee sirna sana akka ofiisaa ta'utti micciree tolfachuu maaliif dadhabe? Keessumattuu yeroo ammaa yeroo itti namni afaan Oromoo dubbatu, namni afaan Oromootiin Facebook isaa irratti katabu yookiin haasaa godhu kun bara inni itti muummicha ministeeraa ta'ee ba'e kana keessatti maaliif hayyoonni Oromoon maaliif itti nam'anii sirnuma sana jijjiiranii Oromoodhaaf akka inni tolutti maaliif hin hojjenne? Maaltu wal dhiite dooktar kanarratti mee? Ayyee baay'ee gaaffii bareedaa gaafatte kunis gaaffii bareedaadha. Mee kana wanta kompleksiidha. Yookaan sirni sun maaliif Oromoo jibbee yookaan immoo Oromoon immoo sirna sana jijjiiree maaliif akka isaa ta'utti hin tolchine kan jedhu baay'ee kompleksiisu. Paradoksaal dubbiyoonni baay'ee gaariidha. Maal kana mee haa ilaallu? Waa sadiin kaasuu barbaada asirratti. Mee yeroo har'aa kana yeroo Oromoon du'aa jiru, dhiigaa jiru, manaaf lafaa wajjin gubachaa jiru, lubbuun utuu jiru ibidditti boba'aa jiru, foonsaa ol nyaachisaa jiran, dhukkuba adda addaan dhumaa jiru. Yeroo seerrii fi haqi dhabamee boo'ichi hojii guyyaa ta'ee jiru kana keessatti Itoophiyaa jechuun kuni yeroo Oromoo fixaa jiran keessatti Itoophiyaa jechuun kuniyyuu maali? Tokko kun. Lammaffaan. Yeroo eda'amuu jedhanii madda maraa akka afaan isaanii kanatti haasa'anii yeroo garuu hirrisaa jiran Oromoo irraa ajjeesaa jiranii eda'amuun kun isa kamitti isa kam fakkaata? Yeroo tokkummaaf dimokiraasii jecha ilmaan Oromoo kutaaf gandaan addaan babaasaa jiran kana keessatti tokkummaaf dimokiraasii jechuun hiikaansaa kuniyyuu
maal fakkaata? Yeroo immoo wal gargaaraa walii wajjin deemaa tokko ta'a yeroo jedhan kanatti yeroo ilmaan Oromoo bifa adda addaadhaan jibbisiisanii karaa adda addaatti addaan babaasaa jiran kuni maali inni wal gargaarsaa jedhan kun? Achi galatti ammas tuqaasa tokkoffaa makana galatti sii jiraati. Oromoo sirni biyyi sun qabdu haa eeggamu. Sirni biyya sanaa haa eeggamu jedhanii boombii irratti facaasanii wal uummata Oromoo Wallaggaa fixan. Yeroo har'a qawwee bifa adda addaan bobbaasanii Wallaggaa fi Gujii Boorana keessatti fixaa jiran. Harar keessatti nama hojjetee bulaa irra mormaa kutanii waraabessa nyaachisaa jiran kana keessatti isaaniif garuu yeroo barbaadanitti seera sana cabsanii jijjiirus akka barbaadan gochaa jiru. Kanaafi gaaffii inni tokkoffaa gaaffii ati na gaafatte deebisaansaa Itiyoophiyaan suni Oromoo jibbiteetti jedha. Tokko. Lammaffaa immoo tansii dhufa. Yeroo kaleessa ilmaan Oromoo warri nagadatan 5,000 fi 6,000 gad xiqqeessan nuti garuu akka beennutti akka ragaa adda addaa qabnu ilmaan Oromoo 20,000 amma 30,000 itti dhumee jijjiirama amma jedhamu kana ijoollee kooti jedhee uummati Oromoo imaanaa itti kennate abbaa gadaadha jedhee itti kennate kana ilaa ijoollee ko waan hin qabsaa'eefan qaba hiree mataa kootii murteeffachuu barbaada. Finfinnee handhuura biyya kootii godhachuun barbaada. Daangaan konaa kabajamuu barbaada. Akkasuma immoo yakka adda addaadhaan godhanii kan gabrummaa fi hiyyummaa kanatti nagashe sanarraa cabsaa. Afaan kun immoo afaan koo kun afaan Oromoo afaan biyyattii ta'uu ta'u jedhee uummati itti kennatetti isaan isa sana hunda cinatti dhiisanii Itiyoophiyaa yeroo jedhan kanatti keessatti Itiyoophiyaa kana ijaarraa gaaffii tokkotu keessaan deebisin kan nama nyaatu obbo Beekan. Gaaffii tokko kana keessa utuu hin deebisin ciraasayyuu shiftoota ilmaan Oromoo fixan Minilikii fi Haile Sillaasee dabalatee siidaa ijaareef. Ammas gaaffiin sun utuu hin deebi'inii fi isaaniin isa achitti dhiiseetu warra kaleessa waggaa 28 guutuu Oromoo qalaa bahe, Oromoo miilarraa ciraa bahe, torchi gochaa bahe, ibiddatti qabsiisaa bahe, maqaleetti nagaan gashee dhaqaachi giraadhaasa kana naaf dhiisaa jedhee isaaniin nagaadhaan dhiisee uummata Oromoo xiyyaaraaf lafarraan itti bobba'ee lafarraa fixaa jira. Ajjeesuu qofa miti. Waan Oromoof Oromummaa urgaa'uyyuu lafarraa balleessaa jira. Urgaa'u waan Oromoof Oromummaa urgaa'uyyuu lafarraa fixaa jira. Kanagaa yeroo kana hunda argitu mee jarri kuni akka kana godhanii jiru Oromummaa balleessaa jiru dar Itiyoophiyaa guddittiin isaan ijaaran jedhan kuni maali yeroo jettu lammaffaan gaaffii keessi deebisu jarri kun warri biyya sana bushan hirbuu cabsu malee hirbuu kana hin eeganii. Inni sadaffaan walitti qabeessi deebisee achumaan onni godhu sana sii xumuru sana. Hawaasi tokko yeroo biyya tokko keessatti wal ijaaree waliin jiraatu waliigaltee waliin lafa kaatu qaba. Waliigaltee seeraaf heera wal kabajuu mirga ofii waliin eeguu waliin tikfachuu kan jedhu waliin dhaatee lafa kaatu qaba. Jarri kun kaleessa yeroo dhufan nutu hattoota nutu saamtota ture isin miti nutu balleesse dhiifama nuu godhaa jedhanii utuu waggaa miti ji'a miti torban miti guyyaa miti sa'aatii miti daqiiqaa utuu hin turin hattuu saamtu ajjeestuu ta'an jarri kun. Lammaffaa yeroo namni immoo itti aariidhaan ibsate maaliif kana na gootu anoo isinittan kennadhe mirga koo jedhee jedhu ilaa kun sirrii miti waan ati gochaa jirtu jedhanii mana hidhaatti guuraa jiru. Tumaa jiru, ajjeesaa jiru. Akkamitti sirrii ta'a uummati yoo waanta sirnanneetu sirrii miti jedhee falmachaa jira akkamitti akka sirrii ta'u gaafatu uummata kana. Dachaa tumaa jiru uummata kana. Okay. Mee akka dhala namaatti
akka ilmaan Oromootti yoo dhuguma mootummaan kun dhala namummaa qabate yoo dhuguma mootummaan kun ilmaan Oromoo ta'e yeroo ilmaan Oromoo irratti harri duguggaan sanyii du'a dabalatee beela dabalatee dhukkuba dabalatee saba kana irratti adeemaa jiru. Mee obbo beekan miidiyaa tokko miidiyaa biyya sanaa ta'ee waan Oromoof dubbate naaf hin jiru. Mee mootummaa keessaati nama ba'ee kana waan kanaa dubbate naaf hin jiru. Mee warra biyya alaa kana keessaa mootummaa sana deeggarra saalfiillee guyyaa tokkotti dhaga'ame. Sabi kun dhuguma miidhamaa jira. Gaaffiilee amman kanaa olitti kaasitu jira. Itti yakkamee jira. Mee saba kanaaf deebisaa kan jedheen jiru. Kuni egaa maalitti nama geessa nagaa gamtaa booressuu jecha. Kanaaf egaa gaaffii keessadan kanan kaase irratti maaliifi biyyi sun marri sun hin taane jettu sirni sun maaliif Oromoof hin taane jettu sobatu guutamee jira. Hirbuu cabsuutu keessa jira. Nagaaf hin deeman. Kanaaf sirni sun hin taaneef. Akka Oromoon immoo fuudhee sirna cana cabsee hin binneef immoo sabuma kana yoo irratti kakaasu walirratti diimsisiisu. Kanaaf nuufi gaaffii gaariidhaan siin jedhe kan nu baasu warri dhugaaf haqa kanaaf dhaabbannu dirqama godhanne beekumsa keenyas qabeenyaa keenyas humna keenyas karaa tokko wal jala hiriirsinee kana yoo dhiibne wanti hin kuffifneef hin jiru. Akkuma manni tokko cirratti ijaaramu yoo qilleensi dhufe lolaanis fuudhee badu jarri kunis baduun isaanii ooluun siin jedhee on si deebiseera ta'e gaaffii kee. Baay'ee gaarii ulfaadhu baay'ee gaariidha Dr. Baaroo. Mee keessumattuu falli maali? Maaltu kuramni alaa keessaa kun maali kan jedhu gara dhumaatti illee dhufuun kun oolu yeroo yaada waliigalaa dhaamsa waliigalaa laadhattu. Dhiyeenya kana Dr. Quba qabda jedhee yaada waan Amnesty gabaasa Amnesty International waa'ee mirga dhiitamuu biyya sanaa impaayera sanaa gabaasa gara fuula 72 inni dhiyeesse ilaalteetta jedhee yaada rabaate. Akkamittiin ilaalta Dr. waan egaa yeroo baay'ee waa'ee dippiloomaasii dubbataa turteetta. Atis ofii keetiif ajja gurguddaa gooteetta kophaa kee amma paarlaamaa Awurooppaatti xalaa ergattee waan barbaadde waan hedduu amansiifattee nama tokko taateeyyuu kana hojjetteetta. Yeroo baay'ee karaa sana immoo lallaafinni guddaan akka argamu gara Oromootti yeroo darbe marii keenya keessatti kaafneera. Haa ta'uutii garuu Amnesty International gabaasa tokko kaasee gabaasa sana keessatti waan wal dhaawwayitu biyya keessaas alaas waan adda addaa kennamaa ture. Ati akka nama tokkootti akkamittiin ilaalte waan sana dhoofta? Ayyee kunis gaaffii bareedaadha. Waa laman jedha waan gurguddaa lama. Tokko gabaasa Amnesty Internationaliin dhibee fi duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irra ga'aa jiru dhiyeesse kuni rakkoo achi keessatti ta'e Oromoo irratti ta'eef Oromiyaa keessatti ta'e rakkoo hanga xiqqaatti yoom persantiidhaan sii kaa'e persantii 5 amma 10 hin ga'u. Rakkoon achirratti ga'e. Garuu rakkooma kanammoo argisiisuuf galati isaanii guddaadha. Maaliifi yoo kaatee ilaalte naannoo Gujiif Boorana keessatti tuqaalee isaan dhiyeessan kan of harkaa qaban dhiyeessani. Kan isaan qabanii jumlaadhaan boolla keessatti ajjeesan kan namni hin argineef ragaan hin baane meeqatu jira. Kan isaan ajjeesanii galaana keessatti gatan meeqatu jira. Kan isaan fuudhanii jumlaadhaan mana hidhaa naannoo Finfinnee fi naannoo biraatti hidhan Gujii Boorana keessaa qabanii achi keessatti hidhan meeqatu jira. Kan namni haati hiyyeessaa dhattee gaafachuu hin dandeenye. Kun hundiyyuu lakkaa'amne. Ittan sii dhufa. Naannoo Finfinnee jala naannoo Oromoota Shawaa warra nu deeggaruu diddee sirni kun siif dhaabbate jedhanii horiidhaan bitamuu didanii Oromummaa isaaniitti cimanii. Isa kaan fuudhanii akkuma kaleessaa kana kolaasa naannoo Amboo keessaa, naannoo Jalduu keessa, naannoo Gindabarat keessa
naannoo sulultaa keessa dargaggoo fi qotee bulaa meeqa fuudhanii dhossaa jiru, ajjeesaa jiru, kolaasaa jiru. Ittan sii dhufa. Gabaasaa kana keessatti yoo ilaalte balaa guddaa fi hammeenyi guddaan Oromoo Wallaggaarra ga'e dhugaan siin jedha. Duwwaa tuqaa tokko lamayyuu hin tuqamne. Maali yoo jette? Asoosaa naannoo Asoosaa Begii irraa fudhadhu. Gidaa naannoo Daabbusii achirraa fudhadhu. Bambasii irraa fudhadhu. Olluu fi immoo gara naannoo Mandiitti fudhadhu. Gara Qilxukaarraatti fudhadhu. Gara naannoo Najjootti fudhadhu. Gara naannoo Gooriifaa kana keessa fudhadhu. Baadiyyaasaa kana dabalatee dhugaan siin jedha namni akka baalaa harca'ee jira. Qalamee inni kaanoonni keessatti gatamee jira. Naannoo Dambidolloo kana immoo kottuu fudhadhu. Naannoo Gidaamii kana keessa kottuu fudhadhu. Boolla yoo guyyaa tokko seenaa baasuuf deemna. Boolla namni 90 awwaalame fa'aa jira ajjeesanii. Namoonni baqatanii mukarra taa'anii ilaalaa turantu jira. Oromoota ajjeesanii foon isaanii ol nyaachisan fa'aatu jira. Kun hin gabaafamne. Horro Guduruu keessa fudhadhu. Naannoo Naqamtee fudhadhu. Haadhaaf ilmoo akkuma Dambidolloo keessatti ol bira kaanii gudeedani. Horro naannoo Naqamtee keessatti immoo abbaaf ilmoon akka ol ajjeesisu gochaa jiru. Qawweetti kennanii abbaa akka ajjeesu. Kanaafi gochaan dhala namaa irratti hin godhamnetu ilmaan Oromoo karaa daangaa shananuu godhamaa jira. Kanaafi tuqaan kun asirratti ka'e Amnestiin galata qabu 510 sana isa 90 fi 95 tuqaa persentii 95 sana immoo yaa Oromoo jabaannee gabbaasuu qabna. Kanan siima tuqaa tokko kanu lammaffaa. Yeroo tuqaan 510 kun dubbatame ishee xiqqoo kana kan mootummaan an Oromoodha ilmoo abbaa gadaadha jedhu kun ani badhaadhinan sii fidee jiru summi itti facaasaa jiru ilmaan Oromoo irratti ishee xiqqoo kana gabbayeen fudhanne mootummaan kun siigala ishee xiqqoo kana gabbayeen fudhanne akkamitti mootummaa kana ilmaan Oromoo kan kooti jedhee eeguu danda'a. Gaafa halki 95 inni dhokate sun gabbaa'u biyya sana gubachuuf deema moo Oromoo lafarraa fixuuf deemu moo maal ta'uuf deemaa kana angaaffii warra Oromoo nu dhaggeeffachaa jiru kana ilmaan Oromoo fanniisan. Kanaafi gabaabaatti gaaffii keef galatoomaan jedha garuu dubbiin keenya hin dhumanne. Ishee kanatti immoo warra nama nyaatu kana itti balaa ta'ee jira. Inni gaafa guddaan kan ba'eef immoo of qopheessaa dhaabbitti of ajjeesuu isaanii ilaallaan siin jedha galatoomii. Baay'ee fayyaa ta'e dooktar. Ati dooktora qofa miti ispeeshaalistiidha. Sadarkaa dheeraa irratti waan fayyaa qo'atte dooktar. Gaaffii xiqqoo wal xaxaa tokkoon si gaafadha amma yoo na eeyyamte. Wanti ati amma odeessaa jirtu akkaataatti duuti akkasii baay'ee amma ta'eeyyuu kan hin beekne abbaa ajjeesedhanii ilmatti qawweerra dhaabatanii kennuun amma kanarra kan darbe wanti biraan dhufa innee iyyaan haadhaa fi intala wal bira ciibsanii gudeedu jechuun Oromoodhaaf kanarra salphinni kana booda dhufa yoo ta'e salphina maal fakkaatu akka dhufuun haa eegnu malee yoo eegna ta'e. Ammoo waggaadhuma 27 isa wayyaaneen inni jalqabaa sun biyya sana bulchaa ture keessatti isa keessatti barannee guddanne nuti warri keessumattuu dhaloota qubee jedhamnu kun erga bara 1991 qubeen sun dhuftee biyya galtee kaate qubee barachaa guddannee siistemii sana ilaalaadhuma waluma wajjin gaafachaa jeeqaadhuma maal mirga keenyas guddan hin argine. Ani akka dhuunfaa kooti sana hin argine dhugaadha mana hidhaa gashanii miila kutaniiru argine dhugaadha ajjeesaniiru argine garuu kan waggaa lamaa asii kun saffisa qaba dooktar saffisa addaa qaba akkaataansa yeroo itti nuti aara galfii eennetti
wanti eegame reverse ta'ee ol duuba deebi'e. Kun immoo rakkootu jiraachuu mala. Akkasin warri ogeessaa waa baay'ee laaltu dhukkuba laaltu masin. Dhukkubni suni iddoo inni nyaate argachuudhaaf sin fuula irratti isa biqile caalaa isa fuula irratti akka biqilu taasise sana hidda keessa deemsistanii humna elektiriikiitiin ta'uu meeshaa jabanaa ammayyaatiin ta'uu waan biraatiin argattanii waan sana dhaqxaniitu goksitu namicha fayyisuu dandeessu ta'a. Kanaafan ogummaa keerraa kan jedhuni suuraa tokko sitti agarsiifadhee ka'een mee haala ati ittiin siistemii kana sirna impaayera nu bushaa jiru kana akkamitti haati Oromoo bo'aa jirti harka ol bal'istee mee suuraa kana jalaa godheensi argisiisa. Amma in argita yoo ta'e suuraa kana boo'icha homa haadha Oromootu boo'e yeroo haati Oromoo boossu nuuf anaaf siif warra Oromoo taaneef salphina guddaadha. Baay'ee salphina gaafa haati boossu. Oromooni haadha isaa boossu darbee ofii du'a malee yeroo itti haati kee boossu teessee fayyaa kan jiraatu yookiin albaadhessa ta'uu mala yookiin waan biraa nama sammuu hin hojjenne ta'uu mala. Guyyaa guyyaatti owwaalchatu jira. Walirra naquutu jira. Reeffa lakkaa'utu jira. Morma kutanichi darbachuutu jira. Gudeeddiitu jira. Waan dhala namaatti hin tolletu jira. Kanaafuu mee haala ammaa kana haala mootummaa ammaa kana keessa maalumatu itti makamee akkas Oromoo kana rakkisa akka ati ilaaltutti maali lafti dhibee keenya maaltu wal keessa xaxameetu wanti kun mee suuraa kana sitti agarsiiseetan attamiin hubatta kana sitti agarsiisuufani amma hin argita yeeyyii kanatu hoolaafatti lakkoofsa kana ilaali haadha Oromoo boossu sana ilaali wantoota kana mee attamittiin ilaalta ati mee gama visual ta'e kanaati mee interpret naa Hayyee duraan dursee atumti galata guddaa qabda ulfaadhuun siin jedha obbo Beekanii waan kana dhiyeessuu kee fi baay'ee nama gaddisiisa wanti kuni mee itti utuun seenin sekeendii tokko yoo naa kennite mootummaa amma jiru kana akkuma tamma jette kana dhumaatii waggaa 140 utuu haasofnu keessatti dhumaatii waggaa 28 sana mirraa citu isa keessatti guddanne qubee generation sati jette sana yuutu haasofnu. Dhumaatiin amma nutti dhufe kuni waggaa lamaa kun afaan keenya haasaa nutti dhufe kuni dhumaatii balaa hamaadha. Kanaafi maqaasaa kana super COVID-18 jechuun maqaa magaariidhaan jedhaanan kun. Maal jechaadha kunis super Oromoo coronavirus 18 bara 2018 achirraati jalqabanii aangoo fudhatanii kana keessatti super virusii coronavirusii Oromoo irratti dhufee jira. Jara kana yoo jenne deebisaa kana deebisaa jedhee yaada. Maal jechuudha asirratti? Akkan argaa jiru kanarratti tuqaa tokkoffaa jala yookaan booksiin ani rectangle argaa jiru kuni booksii virusiin itti keessatti hojii virusii hojii itti nama jeesu coronavirusii kana fixaa jiru argisiisa. Inni kana immoo ni karaa tuqaa tokkoo suni akkaataa itti virusiin receptor jedha yookaan qulfii ittiin seelii namaa keessa galu ittiin banatee ol seenuudha jechaadha. Maal jechuudha gaachirratti yeroo qulfii sana banatee ol seenu mana balbala mana nama seelii sana keessa qaama namaa sana seela keessuu fi qulfii sun anfira keetii jedhee seenuu qaba malee kanaan achi ittisi qaama keenya immune system inni jedhan vaayirasii sana ajjeesa. Amma ergachi keessa galee tuqaa lammaffaa irratti immoo hojii isaa sana dhufee hojjetaa jechaadha. Ergachi keessa gareeti fira fakkaateetu vaayirasii sana ijoollee isaa guddifatee gadi maal godhee leenjifatee achi keessatti fira fakkaatee leenjifatee akka gaa booksiin kun akka uummata jaartii boossu kanaa ta'a jechaadha. Amma achi keessa lixeetu gaa booksii sana keessa lixee erga hojjetame bootte karaa tuqaa sadaffaa sana immoo ijoollee isaa warra dubbii barbaadan kana warra seexana kana warra vaayirasii kana facaaseetu akkasitti koronaanii addunyaarra nama fixaa jira jechaadha. Amma yeroo gara Oromootti deebifnu immoo mootummaan amma jiru kun super coronavirus kan jedhamee 18 coronavirusii inni vaayirasii dhugaan 19 bahee inni kun kan mootummaan amma jiru bara 18 dhufee kanaaf super coronavirusiidha Oromoodhaa fi yeeyyii qaama oolaa uffatee Oromoo keessatti dhufeedha. Afaan Oromoo haasaa ilma abbaa gadaa ofiin jedha badhaadhiidhaan sii fide jedha
Oromoon balbala banee gaditti dhiisee jecha eessa dhufa gaama yeroo Oromoon balbala banee gaditti dhiisu yeroo inni dhufanii aangootti bara 2018 sana dhufan Oromoo kan gammachuurraan ka'ee fincaanii hudaan qabachuu dadhabee baat ture namoonni abbaa gadaan dhufe ijoollee abbaa gadaan dhufe jedhanii inni kan argate gogaa olaa uffatee akkuma vaayirasiin fira fakkaatee galu tuqaa lammaffaa keessa galee jechaadha. Tuqaan lammaffaan egaa jaartii iyyitu kana gaama warra si bira dhaabbatan jechaadha. Na dhagaa jirta miti yemmuu beekan. Sirriitti. Amma achi keessa tuqaan lammaffaa suni achitti itti galee jechaadha. Achitti galee fira fakkaatee jaartii jala ijoollee ajjeesaa jira. Haadha ishee fi intala ishee ol biratti gudeedaa jira. Abbaa manaa jala ajjeesaa jira. Oromoo mormarraa kutaa jira. Eessatti kana gochaa jira? Gujiitti gochaa jira. Booranatti gochaa jira. Hararitti gochaa jira. Naannoo Shawaatti gochaa jira. Wallaggaa keessatti gochaa jira. Iddoo hundumatti gochaa jira. Kana dhumne maal taatan ijoollee keenya sinoo kan keessanii jedhanitti iyyaa jiru. Inni garuu amma kanas dhaga'uu dhiisee karaa sadaffaa isaa sana ijoollee leenjifatee baasee gabbaasee inni kaan amma akkuma yeroo darbe viidiyoo kee kanarratti fiddesi artistoota jedhee konkolaataadhaan itti kennee leenjisee vaayirasii sana yookaan super covidii kana fudhatanii gabbaanii akkamitti gabba'u nagaa sinii finnaa nagaa eegna jedhanii ijoollee naannoo nafxanyaa kana afaan Oromootti taasan qawwee hidhachiisanii Oromoo irratti bobbaasaa jiru. Badhaadhina sinii finna jedhaniitu summiidhaan Oromoo fixaa jiru. Kanatti wal fira fidee wal argisiisaan siin jedha yoon si deebiseera ta'e. Baay'ee galatoome baay'ee ulfaadhu gaan daawwattoota keenyaa akkaataatti suuraa fi viidiyoo agarsiisu gara fuulduraatti sooftuweerii mataa isaa dandeessa qajeelfadhee tan gara fuulduraatti haala itti iskiriinii irratti argisiisnu torbanuma kana keessanii sirreesse isinitti deebi'aa jalaa miliquu kofna of kolchaa jecha baay'ee galatoome Dooktar Baaroo haala gaarii haala neegee walitti naa ibsite. Amma immoo egaa kun erga akkas ta'e fala barbaada wanti hundumtuu Dooktar. Fala argachuu barbaada dhumarratti yeroo waa diyaagonisii adda addaa hojjettanii waa rikoomend gochuun keessanii nafu yoo kun kana ta'e kanaan fooyya'uu danda'a kanaan tiriitimentii argachuu danda'a jechuun keessanii nafu yoo hojjettanii akka ogeessa fayyaatti. Biyyi sun dhukkuba hamaa keessa jirti hin jenna erga ta'e erga super COVID-19dha erga taate impaayirri sun Oromootti. Falli maali jetta ati? Mee falli isaa maali? Sekendii muraasa geerarsaa bitoo kabbadee booda dhaamsa kanaa fi waliigalatti maaltu ta'uu qaba akka Oromootti akka Oromiyaatti akka waliigalatti globaalii yoo maal goonedha gara dhukkuba kana gogsuu dhabamsiisuutti deemna jetteeti yaaddaa isa gara dhumaarratti kana sii kenna daqiiqaa lamaan tokko gidduutti garuu sekendii shaniif mee boqonnaa geerarsaa baan. Nakatani katani kababate ganara dintinye nabagara kongenye warri wajjadi lana babat wali galami lana yari mari fira jajaba dukadara. Egaan Dooktar keenya amma gara falaatti rakkananii geerarsaa abitoo kabbadeettiin xumurra daawwattoota keenya egaan marii kan hin taasisaa ture Dooktar Baaroo Qannoo Dheeressaa wajjinii marii keenya keessatti waan Oromoo waan Oromiyaa kun maali kan jedhu dhibee sana ilaalaa jirra keessa seenne. Egaan falli maali Dooktar maal godhuu qaba ilmi Oromoo tokko barakkuma miliyoona 50 miliyoona 60 jennee dhaadannu kana keessatti nuufu malaa mormaa cituun nuufu malaa du'uun qe'ee ofirratti salphachuun silaa nuufu mala ture haadha Oromoo boosisuun silaa nuufu mala ture kanaaf falli maali jetta Dooktar? Hayyee galatoomi falli ani jedhu waanuma amma achirratti ati nutti argisiiste kanadha bobbee kanan jedhee ilaalu maal jechuu kooti karaa itti galirraa jalqabna moo number 1 entrance based jedhama achirraa jalqabna moo yookaan immoo population based number 2 achirraa jalqabna moo
Yookaan immoo exit based karaatti ba'an sadaffaarraa jalqabnaa kan jedhudha. Karaa sadanuu irratti hojjechuu qabnaan jedhan. Maal jechuu koota achirratti? Karaa tokkoffaa sanarra eenyutu jiraa jennee ilaaluu qabna. Tokkoffaa muummicha ministeeraa ani Oromoodhaa ani Ilma Abbaa Gadaatti ofiin jedhutu gogaa oolaa uffatee yeeyyii isa qabatee jira. Tokko kun isa. Lammaffaa OPDOtu jira. Sadaffaa PP Oromiyaa ofiin jedhee yookaan Biltsiginnaa Oromoo ofiin jedhee isaantu jira. Afuraffaa obboloota keenya warra joonja'ee biyya alaa kana keessas haa ta'u biyya keessas haa ta'u asiifachuu walii fiigan kana warra lafaaf mana fudhatee konkolaataa fudhatee isaan joonja'ee jirutu jira. Itti dabalee immoo sirbitoota keenya warra akkuma kana qabeenyaa dantaadhaan dogoggoree achi keessa jirutu jira. Warra dubbii ciccimaa hiikuu hin dandeenye dubbii masalphaa fuulduratti mul'atu kana arguu danda'an malee warra waa hiikkachuu hin dandeenye. Kanaafi yoo isaan kana gaana tuqaa tokkoffaa irratti wanti nu barbaachisa jedhu tokkoffaa warra muummicha ministeeraas OPDOs PP kanas totally reject gochuu qaba ilmaan Oromoo. Kana nuun taatanii diina keenya yeeyyiidha isin nu nyaachuu dhuftanii takka isin diina keenya jedhee of keessaa baasuu qaba. Tokko. Lammaffaa obboloota keenya warra dogoggoree warra qabeenyaadhaan har'a utuu haati isaanii gudeedamtuu haadhaaf intalli ol bira teessee gudeedamtuu utuu abbaatti qawwee kennanii akka inni ilma ajjeesu gochaa jiranii utuu foon Oromoo ol nyaachisanii jiranii utuu mormarraa kutaa jiranii warra kana obboloota keenya warra bira dhaabbachaa jiran haa barsiifannu. Akkamitti barsiifanna? Yoo danda'ame karaa firaatti adeemu, yoo danda'ame karaa hiriyyaa itti adeemu, yoo dadhabame dhumarratti waan Oromummaan yakka Oromummaa irratti ga'uu fi itti gaafatama barsiisa sadhumaa kennuufidha jechaadha. Kuni isadha. Kuni egaa interance based approach jedhama. Karaa inni itti galu maal fakkaatee akka inni itti galu achirraan baruu qabna. Qoricha isaas akkuma itti kenninu kana qoricha sana achirraan itti kennuu qabnaan jedha. Lammaffaa population based saaxina saanduqa sana achi keessa jirutti maal gochuu danda'uu qabnaadha. Inni lammaffaan saanduqa achi keessa jiru achi keessa galanii saba kana jeeqaa jiru. Wanti gochuu qabnu asirratti uummata keenyatti himuu qabna. Eenyuun karaa ODM, eenyuun karaa Jaalbeekan, karaa wal lafa fakkaatan kana uummatatti qabu. Maal jennetti himna? Diinni ammasitti dhufe kun mana hirriba kee siree keerra ciisaa jira jennee saba keenyatti himuu qabna. Garuu hinnayin hirrifatini akka inni siree keessa ciisu bari yoo danda'ame itti himi ammas gorsi karaa firaa, karaa hiriyyaa. Yoo qawwee qabatee mootummaa keessa jira ta'e fudhatee qawwee sana daggalatta galu. Yoo danda'ame ijoollee daggala jiranitti dabalamu. Yoo dadhabame qofaasaa shiftaa ta'ee jiraatu. Garuu ilmaan Oromoo irratti galagalee akka inni hin ajjeefne haati itti himtu, obbolaan itti himu, firri itti himu. Inni biraa karaa Feesbuukii kana, karaa sooshaal miidiyaa kana barsiisu, karaa yuutuubii kana barsiisu saba keenya. Akkasuma immoo gara ODM faa kana yoo jabaate gara fuulduratti saatalaayitii irra ba'e uummata keenya kana gola gola isaatti akka inni barsiisee diina amma itti dhufe kana siree isaarra ciisaa jiru kana akka inni ofirraa kaasu isarratti dammaqsuudha. Inni sadaffaan exit based yookaan vaayirasiin sun yeroo inni dirqama isaa fudhatee alatti ba'u akkamitti alatti ba'a? Security keenya safety jedhaniiti. Mootummaan daangaa eeguu kan konkolaataa sila jalqabatti faanatti argisiiste sana. Isa faa qabatee daangaa si eeguudhannaa security biyya keenyaadhaa shiftaatu jira maal jedhanii kanaan ba'aa jiru. Warri kun laa kana fa'i. Amma warri kun tokko waan si eeguuf hin jiran karaarra yeroo isaan deeman fanjii kaayii dhukaasi irraa balleessi konkolaataan si ajjeesuuf deemu. Ijoollee kee ajjeesuuf deemu. Maatii kee fixuuf deemu. Diina keeti jarri kun. Kana bari. Kana warri kaan kan biraa qeerroo irratti gurmeessu. Woboo irratti jabeessu. Akka kanatti mataa isaanii iddoo isaanii qabneetu yoo qeerroo irratti jabeessine yoo woboo irratti jabeessine isaan humna guddaadha waan kana ni balleessu karaani akkaataa approachii iddoo sadan jiran kana diina keenya barree itti hadeemnu ni moonaan ittiin jedha
dhumisaa yoo dhumarratti immoo waan tokko himeen cufaa jechaadha. Baay'ee galatoomi nugaa Dr. Baaroo baay'ee atillee ulfaadhu dhugaatti waan bayeessa waan koorsii fakkaatudha kanati yeroo gabaabaa kana keessatti haala afaan namaa galuu danda'uun kan nuu hin ta'e. Egaan yeroo biraattis ayyoonni akkuma kana utuu nurraan baqatiin dhuftanii waan Oromoo hubachiisuu qabdan miidiyaa kanatti akka nutti fayyadamtanii nuti yeroo hundumaa yoo tiimiidhaan wal ijaartanii kana barsiisuu barbaanna Oromoo akka ittiin dammaqsuu barbaanna jettan nuti hojii teknikaatii isin dudduuba teenyee isin gargaarra waan akkasii kana nu barsiisuu nunnuffinaa isiniin jennaa. Har'aaf dhugaatti yeroo bal'aanaa laatte kanaatii fi maqaa daawwattoota kootii fi maqaa miidiyaa Oromoo ODM'tiin guddisee kan si galateeffadha Dooktar. Ayyee atis ulfaadhu bobeekan galatoomatis. Tole daawwattoota keenya egaan geerarsaa bitoo kabbadaa wajjiniin turraa fayyaa ta'aa qophii ODM kan biraa wajjiniin immoo wal argina nagaatti amma. Tia kakalo virako tamatale tale yo kala moritale papa ti mikin tale tamatale tale gafa chakino sore papa gafa garami tale gafa garami tale nama maya mobaya papa ti jole na ponjatu tuar sama kalagatu Warsan makala gaccha papa warsan makala dinne kankarro malam mage papa me gotta jari danne jarti bulte gafanai warsan makala dinne papa kayana fanan dinne me gotta jari danne jarti bulte gafanai Magale binan korte, magale kamnan korte, tuntu kamnan nanote, kandur baba lamake papa, me kota sirbalanne, aftur baga fanai. Shani binan dan nafsi, tafrin binan gole, kamfarda malamake. Mekota di kadanne, tada vardaga fanna. Sinamani afardat, logaman bishan lodat, koradan gangalata, kanafan sinamanu. Sinamani adorfat, karre ke sadi batte, kome ke sadi katte, ijabba berin fatui. Sinamanu yaduat, tababayu ko chifte, takakayu ko chifte, appa ko dabalate, angka ko mata chaka yaduat, tanafu mata bata, kanafan sinamanu. Nagana sabo